haadhuu inu isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ammuma kana nyaannee jechuudha xiqqoo waan ho'aa hin qabbanaa'e qorra hin bubbisa akkasuma mootuyyuu assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu ashama harka fuune hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hundi keessan baga jiraattanii maashaallah tabaarakallah naduumni akka itti bareedu argaa jirtanii maashaallah anuu as keessa argaa jira osoo hin argin maashaallah tabaarakallah la hawla wala quwwata illa billah haadhuu inu kanaafi namootiin hedduu jechuudha galatooma ulfaadha na jaalattanii na kabajjanii yoo viidiyoo osoo gad hin dhiisiin guyyaa lama sadii turte maal taatee maaltu muudatee meeshaa namaa olii gadi hin deemti maal taatee viidiyoo gannuu dhiisii diddee jennee si dhufnee si barbaannaa namootiin hedduu jedhanii ulfaadha galatooma alhamdulillahi anuu nama na barbaadu qabaachuun maal taate maaliif viidiyoo odoo waraabiin badde jettanii na barbaadu keessanii fi hedduu galatooma ulfaadha isiniin jedha sababoonni na balleessan sababoota muraasa itti aansuun ilmi namaa kuni addunyaa kanarratti yeroo hunda jechuudha yoo jiraatu waan baay'ee isa barbaachisa maali beektani waan baay'ee isa keessaa parsantii 99 dhabnee takka qofa arganne ittiin jiraanna isaan keessaa yeroodha jechuudha yeroon ana bichaa moo namuma hunda hin fiigu sa'aatiin kun ani gara kiyya hin beeku waan akkana fiiguuf garuu dhugaa rabbii dubbachuufi fakkeenyaaf ganama hin kaanami lafa sa'aatii tokko fa akkaana hin qorra waan ta'eef ganna amma keessattuyyuu sa'aatii tokko kaane kasala qabsiifannee istoofiin jedhina yeroo maraan istoofiin fayyadamu dhugaa dubbachuuf amma nyaata ibiddaa barannee nyaata istoofii caalaa nyaata kasalaatu sirrii mi'aaya kasala qabsiifnee shaayii danfifannee ciree teena waan xiqqaatos guddattos godhannee yoo nu nyaannee kana sa'aatii 3 olakkaa takkaa 3 gadi nyaan ta'een beeku maal akka ta'een beeku achi waan sannuuf jalaa fuunee dhiqannee uffannee yoo nu hin baana jennu sa'aatii 4 olakkaa agashan achi gad deemnee bakka baajaajii deemnee baajaajii qabannee bakka dhimmaa magaazina deemnaa meeshaa fiduuf kan dhufin ajajuuf bakka majliisaa deemnaa bakka hedduu jechuudha meeshama dhufe yeroo waraabu viidiyoo dhabe oduma nu akkas jennu misaan taree sa'a 8 ta'e ani maaliif akka kana ta'e hin beeku sa'a 8 ta'e achi ol deebinee warrummaan beela'ee dhumate tokko bakka waa nyaannu yoo dhayne sa'a 9 ta'e nyaata ajajannee waan fedhe haa ta'u guddaa ta'u xiqqaa ta'u nyaanni sunillee ka bilchaatu malee way dhufa sa'a tokko achi ol haga lamaa ta'etta nyaata boodallee dirqama ka hin qorra nama qilleensa keessa oolee afaan nama gogaa waa dhuga jettee ta'etta sunis walakkaa sa'aati asriin ga'e sa'aatii 10 mee buleeyyan kiyya ana bichaa moo namuma mara sa'a 10 achi baanee bakka takka odoon dhaqee galgalaa jedhee waan hima wallaalee viidiyoo har'a waraaba boro waraaba dhaqee meeshaa gagguuree roobee viidiyoo san dhiisa dhaqee carqii firaashaa gaffuudhee carqii itti goonee yoo sa'aatiin deeme ka akka margine jarjaraan wayoo achi dhaqee booda sanii carqii firaashaa itti goonee akkana daraddarree jenne yoo san duumessa deebisee titiif hirrooba jennee sodaanne ol fuune hordoftoota fi kabajamtoota kiyya haala kanaani akkana tahe inshallah ta'ala caaltu ammootuyyuu rabbiin nu haala fisuun hunda kennaayyuu isin maaliif badde viidiyoo gadi dhiisuu dhiifte addaan hin kutinii viidiyoon kee namatti tolaa viidiyoo irra caalaa oolmaa viidiyoo jiruu fi jireenyaa nu hojjedhu viidiyoon kee bareedaa warri jettan naaf ulfaadha bareedaa waliin bareedna anillee isin waliin bareeda ni hojjedha akkana ta'e malee waan biraatii miti isiniin jedha itti aansuun ammootuyyuu hojii wayii haaraa eegalle inshallah ta'ala wanni tokko haarofni akkas nama daddaayisa haga dhaabatanitti nama raasa kanumaaf jecha alhamdulillah xiqqoo isinirraa biizii ta'ee yaadan biizii ta'ee qaama caalaa jechuudha qaama namoo bareeduma jira natti tolee jira alhamdulillah rabbil alamin
rabbiin na haa dabaluu narraan fudhatini osoo ilma namaa tahee ilmi namaa namarraa fudhata walaakiin rabbiin kiyya alhamdulillah ittiin haajamu jechuudha ittuman haajamu waan sii kenne uf duuba deebi'ee sitti hinaafuu sitti argitee hawwuu ittiin haajamu waan taheef rabbiin kenna alhamdulillah rabbiin narraa tursiisu siniin jedha itti aansun ammoo ijoolleen kenna hedduun jechuudha ijoolleen Suudi Arabiyaa gaafii adda addaa na gaafatanii qaamaa nuu kennaa jiranii qaamaa sirreeffataa jirra akkanaa jiranii isa kana irratti ani wanni muuxannoo irraa qabuun qabu muudannoo yoo taate tartiiba deebisee kutaa kutaan isinii dhiyeessuu danda'a muudannoo garuu muuxannoo irraa hin qabu isinii galee muudannoolee hedduu jechuudha isinii galee ka akka waan yoo rakkoo keessan isin dubbattanii sa'aatii kana keessa jirutti keessi kiyya na dhukkubu ka keessi kiyya hin fayyine muudannoo hedduu takka jedhee lama jedhee isinii dubbachuu danda'a isiniin jedha kanaafi kun xilaa kiyyaa qabadhee deema xilaa kanallee hin gatu waan birii meeqa keessantu waa dagata ana bichaadha har'a biteemi guyyaa lama yoo qabadhee jedhe gaafa sadaffaa bakkuma meeshaa dubbadhee achuma dhiisa booruu deebi'ee fitaan deebi'ee fuudha jedhee gara biraa deema achi booda hin dhaba faarmaasitti illee hin gata waan isin ajaa'ibaarra akkana ta'ee waan biraa ta'isuun tahini waan deemuuf san qofa irratti xiyyeeffadha meeshaa fuudhuuf deemnanii meeshaa san qofa irratti xiyyeeffadha malee waan kiyya irratti hin xiyyeeffadhu itti aansuun ammoo tuyyuu malee maalan jedha silaa ay kanisa waan ati naaf taate isinii hordoftoota kiyya Hacaaluutu garasii sirbaa jira ishiin ka'a viidiyoo kana bichaa xiqqoo xumure akkasii dhugaa rabbi isin anaaf na barbaaddanii na soyxanii maal taate jettanii yoo an gammade baga gammadde si yaa dabalu jettanii yoo waan jabaadhe cimtuu ta'ee anas bahe cimtuu ta'e na jettanii wanni keessan himee wanni an fixu hin jiru naaf galatooma subscribe lekkuma 50 na galchitanii jirtanii nama 100 tofee waan jedhu qabu ulfaadha odoo 50 seeniin gammadde yoo naan jechuun keessanii gammadee odoon ta'in na dhagaame hin gammanne kuma 50 seenuun dandeettii kiyyaanii miti jalqabaaf alhamdulillahi rabbil alamin itti aansu wallahi ulfaadha osoo isin subscribe godhuu baattanii kuma 50 seenuuf dhibbi takkana naftu kashan naman quubsin 50 naman quubsuu jette oromoon isinii galee nama xiqqaa galateeffatee tuyyuu guddaa galateeffata waan isiniin jedhu qabu waan isiniin jedhu kana siin mala kana ultu siin mala warri jettan hundi keessan naaf ulfaadha achitti illee ufin eegu achillee hin beeku wallahi laaziim kuma 50 kanallee haganatti hin gaa jedhee ufiyyaannillee dhugaa dubbachuu barbaaddattaanani garuu alhamdulillahi rabbil alamin naaf ulfaadha amantiif kutaan osoo waliin qoodin hundi keessanooyyuu galatooma hundi ijoollee teenna hedduu naaf galatooma isiniin jedha inshallah viidiyoo biraa bareedaa qabadhe ka meeshaa haa ta'u ka oolmaa haa ta'u ka gabayaa haa ta'u ka gatii meeshaalee haa ta'u baay'ee qabadhe isiniif dhufa hedduu qaba meeshaa qaba wallahi meeshaa ajaa'iba rakabootii Dubaayii karakabootii bira taa'u kamidijaa gatii isaa ka kuukisii yookiin ammoo ka mukassiraata argitanii wannan hin qabne hin jiru garuu yeroo na waddade yookiin ammoo mee waa isinaa gaafadhu subscribing kiyya haga kuma 50 guutee achi taru viidiyoo kiyya qofaa hojjedhu ka meeshaa dhiisee isin ijoolleen meeshaa na biraa qaban rabbi jazaa isaanii haa kafalu hundi isaanii hin cinqaminii viidiyoo raabuuf hin cinqaminii si amannaan si erganne akkasuma nu galchee warri jedhanii fudhatan baay'eedha jazakallahu khairan hundi keessanuu warri fudhataa jirullee hedduudha naaf ulfaadha naaf galatooma namni ani jechuudha yookaan meeshaan irraa fudhattanii maallaqa isin biraa qabaadhe maallaqa naaf erga anektaaj فلوس كثير والله العظيم بريت عجومة ما كومشن كوم سديسين بران قباني أدرا مالك هي نا إرجع يا جماعة سبسكرايبين كي لنا أبو تاجرة سربرايز سينقول أوبر بادا بري ملي سربرايز ميتي والله يوان براتو يندن دو
naa ergaa kaa isin egaa oromoo isin jaalladha isin kamaja nagaatti Church bira geetteemo.